Matteenal abbaan giddii anammoo miti abbaa giddii tokko ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunii jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraattanii. Wallahi nama gizee tokko nama dhiba dhugaa rabbii. Amma mucaa barbaadanii fidanii jechuudha. Mucaa namaa barbaadanii fidanii. Giddiitiin abira ishii mucaa qabdaa jechaa jiru. Roottaan fa'aa jechuudha. Ijoolleen kun jechuudha. Beetasaba wayiin fira ta'uu mala beetasaba isheetii nuti jedhanii. Amma mucaa kana akkuma argitanii wallahi jechi kanarra maal baratama kun barumsallee hin qabu waa tokkollee hin qabu qarmatti bakka dhugaa rabbii nama gaddisiisa wallahi. Ruuttaan amma sa'aatii kanatti jechuudha araaramuu barbaaddi. Engadda akka argitan gaasheen araarsaniiru walitti isaanii lamaan. Amma isheen araaramuufuu jechuudha jara kana sodaatte ijoollee kana lamaan sodaatte rakkataa jirti Ruuttaan. Engadda shantaa ishee fudhatee qayeelee manaa bahuu jiru jechi fiigeetti dhufee jechuudha. Fiigee gizeetti dhufu shantaa sana ol deebisistee jechuudha. Sodaattee jidduutti jireenya ishee akkasitti raasaa jirti jechuudha. Akkama aannan raasamee dhadhaatu keessaa wanti guyyaa tokko garuu calalamuu hin naafu jechuudha wanti hundinuu. Garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallahi. Amma isheen kanaafillee garatti cittuu dhabdee rakkataa jirti jechuudha. Waalii fi gara kanattis garatti birtuu dhabde isa kanallee akkatti dhiistu dhabdee kan ishee rakkataa jirtu jechuudha. Amma mucaa kana barbaadanii fidanii gorsanii waan hunda jedhanii fidanii mucaan kun kan Abiriishidha. Abiriish booda gaafa ulfikee guddate maal si godhaa? Gaafa ulfikee guddate si gatee si biraa badaa si gatee si dhiisee deema. Amma yoomitti jireenya keetti sitti qabataa? Nama boorga nama si dhiisee wadisiin jedhee sirraatii sokkuu lafatti si gatee amma yoomitti faana rakkattaa? Siif jenneeti nuti rakkattu siif jennee rakkachaa jirra. Ati garuu siifi hin galu. Kan isaan jechaa jiranii jechuudha. Dhugaa rabbii. Amma Ruuttaan immoo beekaa wayiin diraamaa hojjetaa jiru yoo ta'e malee dhugaa rabbii wallahi. Akka deebanii namni sammuu ofiitti maaliif namni sammuu ofiitti fayyadama? Sammuutti ofiitti fayyadamuudha malee amma yoomitti namni sammuu ofiitti namatti fayyadama dhugaa dubbachuuf. Sammuu kanatti itti fayyadamuudha malee namni namatti fayyadamuu miti. Amma mucaa maal jedhee akkuma argitan inni dhufee gaafa dhufu Abiriish dhufnaan maaliif nama hamtanii gaafa inni jedhu mucaa finneerraa kun mucaa keetii jedhe. Mucaan illee gizee gaafa tomatin eenyutan an Abiriish jedhe eenyu abbaan kennaan Abiriish jedhe mucaan illee jechuudha. Mucaan amma kanaa gahu kun Abiriish mucaa amma kana geessateera mucaa jechuudha dhugaa rabbii. Abiriish amma kootii baasee qullaa deemuu akka nama maraatee qullaa deemuu malee wanti saafee hin jiru jechuudha. Ijoolleen kun lamaan sammuu Ruuttaatti akka isaan taphataa jiran dhugaa rabbii. Akka isheen jireenya ishee jirmaadha dhugaa rabbii yoo loltan jechuudha. Booda waan deebitan taanaan nam tokkoyyuu jireenya keessan gashiina dhugaa rabbii. Wallahi dhuguma. Amma isheen ulfa kana namni dubartiin garaatti baatu silaa yoo sa'aatii kanatti firaftii barbaaddi, aara galfii barbaaddi, ciqicciqii homaan barbaaddu dubartiin jechi garaatti nama baatudha bara. Aariitiin iyyuu wallahi miidhamuutu jira dhugaa rabbii. Sa'aatii kanatti qawwixii kana gara ji'a meeqaa fixan qawwixii kana kanaan duras ji'a 3 moo ji'a 4 kanaan durallee jechuudha. Ammallee sanumarra jira dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Waan irraa baratan illee hin qaban waan tokkollee barumsa hin qabu kuni jechuudha. Wallahi waan nama kofashiisu immoo mucaa guddaa kana fidanii atan eenyu haan Abiriish jedha. Abbaan kee eenyu Abiriish akkas jedhanii mucaa fidanii nuti siif jenneeti. Akkati boodaan jireenyi kee akkan banne jennee rakkanna. Ati garuu nurraatiin ifamtu. Nuun dhageessu kan isaan jechaa jiran. Isheen illee mucaa qabdaa jette. Ati mucaa qabdaa jetti isheen illee.
dhugaa rabbii nama gaddisiisa wallaahi. Kana waan irraa baratu kanarraa maa inni kun maa inni xaba malee dhugaa rabbii jechi namoonni baay'een hin sobuu gizee birrii argatanii birrii gizee Dubaayii akkasuma ji'a 3 ji'a 4 guutuu maraatanii Dubaayii deemanii birrii isaanii doraala guuranii ka'anii achitti ishee fixanii dhufanii akkuma dhufaniin illee jalqabanii diraamaa isaanii ammallee birrii mi'eeffataniiti malee lola hin qabanii lola tokkoyyuu hin qabanii birrii tokkos isaan godha doraala tokkos isaan godha jedha namni baay'een dhugaa rabbii. Doraalli yoo ta'eyyuu akka qaba kamaali jamaa wallaahi laazim doraala bakka saqilii walirraa fuudha ganamaan galgala maalibboo dhugaa rabbii nama jibbisiisa dhugaa nama jibbisiisa wallaahi kanarraan waan tokko wanta barumsa nama laatamullee hin qabu waan illaa baratamallee hin qabu kun jechuudha fayyuma zimbiloo nagarnu wallaahi amma birishi maal jedha inna iyyuu gizee mucaa argee amante amanuu baatte raasii guddaa ikeetii isa ani nan gashu ani garuu ani gadi qabeessitti hin jiru mucaa hin qabu ani ofittan amanaa jedhe ofitti amanummaan qabaa garuu immoo otoo beektuuti sobdeeti yoo ta'e har'aan qabee ani sitti meera jedhee jira garuu immoo otuma akkasaniiti dhugaa rabbiitiin jireenya ofiitu boodarra diigamaa jira jechuudha. Amma diigitii malee wanti xiqqoorra diigameera silallu caafiirra jiru amma jarri lamaan jechuudha. Gaafa achiiti immoo abdii kutate gaafa achiiti kalas itti dhiise jireenya isaa gara biraa kan inni qabatu jechuudha. Dhugaa rabbii. Kanarra sammuu isheetti fayyadamaa jiru ijoolleen kunii jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana keessa haati isheen jirtu lolatoo dhugaadhate. Obbolaan isheen jiran abbaan isheen jiran. Ijoollee sabii kanatu Finfinnee keessa ijoollee sabii kanatu sammuu isheetti taphata yeroo hundaa kana dhugaa rabbii ijoollee dargaggeessa kana sammuun namaatiin deemti moo sammuu isheetiin deemti maal isinitti fakkaata dhugaa amma kun dhugaa fakkaata dhugaa miti kun akkuma jedhanii diraamaarra jiru jarri bultii dargaggeessa kana marra'aa fi dura dargaggeessa marra'ee bultii yoo adeemte qabatte san dhugaa rabbi nama jibbisiisa waan beekaa wallaahi nama jibbisiisa dhugaa waanuma tokkoyyuu namatti hin tolu waanuma namatti toluyyuu hin qabu giddii mucaanan keetii jechaa jiru jarri inni immoo ani mucaa hin qabu amantes amanuu baattes ati maaf hin dhageessu isaan jireenya keessi diigaa jiru akkati nafaana hin taanee fi rafanii ka'anii dubbii barbaadu boolla qotaa jiru ati siifi maafi hin galuu jechaa jira Abrish. Ruutaan immoo dhaga'uu jechaa jirti hin dhageessu kun oguma akkasitti jireenya baxaxanii eddee kana waan boodarra iifanni maal godha dura wal madeessanii astaghfirullah alazim booda waan hin jirre wal godhanii ka'anii boodarra immoo karas bakka yaadan sana gaani iifatama ammas torbeen gaaniitti ka'an magizee meeqa dhugaa rabbii nama jibbisiisa. Akkaataa qaba nama barsiisuunis akkaataa qaba deemuunis akkaataa qaba hundumtuu daangaa qaba wallaahi keessa baay'ee gizee ce'amu nama jibbisiisaa jechuudha wallaahi waan irraa baratamullee hin qabu kanarra namni barumsa fakkeenya waan tokko barumsa akka namni irraa fudhatuuf kan hojjetanii jira intinii keessatti illee jechuudha kun garuu waan tokko waan irraa baratamu jira waan nama jibbisiisaa Abrish amma jaallattee jibbites hin qabu jedheera. Isheen immoo giddiitiin qabdaa jetti. Ijoolleen kunis immoo nuti ciqiciqii miti barbaannee jechi mucaa buttaa jaraa deemanii mucaa fidanii dhufani. Haadha immoo maa biraa haftan bistan. Haadha isin fiddaniire yoo dhugaa ta'e. Dhugaa rabbiiti. Haadha mucaa asuma keessa Finfinnee keessa ijoollee namaa funaananii walitti qabanii. Haadha nuun bijanneetti dhiisne mucaa finnee dhufne. Eenyuun ashooftu ammasin. Dhugaa rabbii akkuma jedhan diraamaa hojjechaa jirtu hundi keessan amma dhugaa rabbii. Sinni jechi lolumayyuu qabduure lolumayyuu hin qabdan taa'e akka kanaa waan hin fakkaanne tokkodha waan hin fakkaatullee miti waan hin fakkaanne tokkodha kun. Kanaaf iyyuuti haadha addee dhugaa ilmoon kan Abrish ta'e haadha maa biraa hambistan haadha wajjiniin as baasa gara miidiyaatti nuti illee ilaalla maal jechuudha mucaa bichaa argine kaadhoo
Abbaaf mucaa argine haadhan argine. Haadhallee nuu fida haadhallee argina koo mucaaf abbaa argine. Abbaan Abrish haa ta'u haadha nuu fida. Ruuttaan haadha biddeenaati ka haadha dhaltee miti. Dhugaa mucichaatu iyyuu na dhibe mucaa xiqqoo kana wallaahi ati eenyu jedhan abbaan Abrish jedha abbaan keenyuna isa kana jedha mucaan qubatti qabee dhugaa. Kanaaf iyyooti wallaahi siniin ga'u amma too dhaabdan yoo dhiistanii yoo diraama amma yoomitti amma eessaatti deemtume dhugaa rabbi too dhiistan bareedaadha waan nama irraan fakkaanne tokko nama jibbisiisu tokko ittiin hin deemin ruutaa too dhaabde bareedaadha jireenya kee namatu si maraxe wayin immoo namatu jireenya kee si marra innaan deemta miti jireenya kee akkuma gaafa duraa warra kee dhiiste maatii kee dhiiste maatii kee siniin gashu jireenya koo keessa jettee abbaa kee haadha kee dhiiste gaafa isa wajjiniin gara Finfinnee dhufte isa yaadadhu isa gaafa sanaa jechuudha. Isaaf jette gizee obboleettii kee xiqqeessaa turte miidiyaa irratti isa yaadadhuuti gadi of qabin namni jireenya kee si marra hin jiru si ta'ee miti itti galte duraan. Si ta'e miti ammas jiraadhu. Namni amma yoo miti ijoolleen sammuun hanumta deemu sammuu keetti taphachuu barbaada. Amma yeroo sammuu keetti itti fayyadamu malee maaliif sammuu keetti namni si fayyadamuudha akka dhugaa rabbii dubbachuutti. Kanaan dura siniin gasheettee obboleettiin koo akkasuma goote sababa isheetiin buttaa jaraatii bahee sababa isheetiin biyya gadhiisne akka waan biyyarraa baqattanii biyya Dubaayii wayiin biyya injira miti waan adda addaa biyya gadhiisanii biyya keessaa ba'anii akka kanatti haasa'u jechuudha. Achii ka'anii akkuma Finfinnee deeman irraanfatanii kanaan dura jechuudha. Kanaafuu gisee dhiira wajjiniin ba'anii jecha maatii ofii didanii dhiira wajjiniin fiiganii otoo maatii ofii xiqqeessuu dhiisanii maatii ofiif kabajaa laatan bareedaadha jechuudha. Gaafa inni akka kana miidiyaatti gadi siin darbatu gaafa sana eessuma dhaqamuun maatii sana bira deemuudha jechuudha. Falli biraan jiru. Gaafa sana yaabaluu kokottu jechuun gaafa sana haati dhaltee obbolaan hin jira miti hin danda'are siniiti cunqursamaa jiru hin danda'u miti rakkina keessan sanatti obbolaa mata sinii iyyaata maatii keessan sinii iyyaata jechuudha. Inni gaafa akkaataa isheen dura jechaa turteetti baay'ee tokko wallaahi la'aziim anamma wana kana sammuu koo keessa jirti dhugaa rabbi hatta gaafa jaarsolii ergatanii maatii ishee bira dhaqanii jechuudha warri Abrish obboleettiin ishee soortee hundaa kana gaafa isheen gadhiistu fakkeessuu kana hin dhagayinaa fakkeessanii kana guyyaan sun hin darbartunsee haadha darbitee as geenyaa fakkaatame ani kanan seene maaliidha jechaa turte jechuudha maatii ishee xiqqeessaa turte wallaahi.